Haalli jireenya lammiilee Paappaa'uu Giinii addadha. Muka baay'ee dheeraa irratti daasii isaanii ijaaranii ni bulu. Garuu lafarraa ol ka'uu kan barbaadanii yookiin immoo akka nama magaalaatti gamoo ijaaruu barbaadanii miti. Bosona Paappaa'uu keessatti lafarratti mana ijaaruun balaa lolaa fi bineensota summii qaban kanneen akka boofaa fi waan nama saaxiluufi malee. Tokko foon isa kaanii kan nyaatu waan ta'eef ofii isaanii wal eeguufis ni fayyada. Foon namaa fi bineensotni yeroo hin argamnetti immoo muka laagoo jedhamuu fi odola Paappaa'uu qofa irratti argamu irraa laagamee nyaata qophaa'u ni sooratu. Bineensota bishaan keessatti argamanis qurxummii irraa hanga shrimpiitti kiyyeessanii ni sooratu. Riqicha ammayyaas hin beekamu. Lageen gurguddoo irratti mukkeen dalgaa ciibsuun haala daawwii sarkasii fakkaatuun irra ce'u. Waanumaafuu biyya kana keessatti keessumattuu bosona naannawaa baadiyyaa keessatti haala jireenyaa waggaa 100 dura turee fi seenaa keessatti galmaa'ee jiru fakkaata haalli jireenya isaanii. Nama nyaachuun isaanii sodaachisa ta'a malee aadaa fi uumamni isaanii kan daawwatamuu qabu ture. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.